بسم الله الرحمن الرحيم. Barakaatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma beekamaa jiru insha Allahu ta'ala faaruun karabbii nu jiraachifatee tanaan nu gayateeti. Faaruun karabbii walitti nu deeffateeti ka waggaa guutuu nu deebisee insha Allah keessummaa tokko qabadhee dhufe. Keessummaa keenya kanaan wal gartanii wal bartanii jettan jenneetiniin yaanna. Kanaaf keessummaa keenya kallattimaan gara isaanii isin dabarsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Duraan dursa hordoftoonni waan kanaa miidiyaa marumaaf jedhamu warra hordoftan guutuunu bakka jirtan hundatti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jenna. Itti aansuudhaan asirratti affeeramuudhaaf yaamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyee eega kanaati insha Allahu ta'ala akkuma rasuulli rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam afshu salaama baynakum alaa man araftahu wa man lam ta'arif jedhanii eega salaama isin gaafatanii jedhanii isaan eenyu eessarraayyii keessummaan kuni kan isaanummaan ibsanii eega sanii kallattimaan gara biraatti tarra. Ulfaadhaa isiniin jenna. Wal barachuun akkaan barbaachisaadha nama musliimaa irratti. Ani maqaan kiyya Abdul Aziz Umar jedhama. Godina Baalee Aanaa Gaasaraa. Gandi keessatti amma argamu ammoo gandi dhalootaa yookaan jedhamu taatee ganda Abboo Qamadii jedhama. Haalli amma irra jirru ammoo yoo rabbiin keenya fedhe haala waa diin amantii islaamaa kana barumsaa irra jirra. Yoo rabbiin keenya fedhe bakka silaa waa barsiisuullee gahuu ima yaamnillee amma yoo rabbiin keenya fedhe ammaa fi haalli barnoota keenyaa kana fakkaata. Haalli nama keenya waa ittiin oofuudhaa karaa hedduu waa adeemsisuu danda'a. Karaa hedduun jihaada godhuu danda'a. Jihaadni gariin kanan harka ofiitiin deemee loluu jira. Gariin ammootu harkaanillee lolee ka qabeenya ofiitiin illee loluu jira. Gariin ammootu ka sagaleedhaan loluu jira. Wanni sagalee kun ka sagalee lolan kun akkaan waan ofii yoo gubbaa kanatti ilaalan akka silaa xiyya yookiin amma yeroo ammaa kanatti qawwee jedhamu waraanutti akkasuma yookiin akka sayfiititti gubbaa kanaa mul'atu osoo hin tahin waan gubaa sanii ol keessatti guba jedhamee yaadamudha. Sanirraa sagaleedhaan waan tokko gaggeeffatuun yaada ofiidhaa dabarfatuun akkaan barbaachisaadha. Wanni sagalee kun as durallee hedduu jira. Zamana nabii keessa alayhi salaatu wassalaam akkuma beekamutti hedduu jira. Warroonni nabi alayhi salaatu wassalaam ummata kana nurraa deebisi jedhaniini haasawaan yoo jarri afaanii waa haasoftu karaa shi'riitiin deebisan hedduutu jira. Sanirraa Hassaan radiyallahu anhu shaa'irun nabii sallallahu alayhi wasallam weellisaa nabiiti. Kanabiif jecha aduwwii irraa deebisaa ture hedduu karaa hedduun irraa deebise. Kanaafuu sagaleen karaa haqaa irratti dhaabattee waan kayriitiif dhaabattee akkaan barbaachisa. Sagaleen jibbantu, sagaleen arrabsamtuun, sagalee faallaa waan rabbi jedhuu deemtu, rabbi wayita jedhu akka haasawu sagalee faallaa irraa washu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun jedhee irraa haasawu. Sunni warroota kamii? Warroota faallaa amantaa islaamummaatiin gaggeeffatuuf deeman sunniin rakkoo qaban rabbi keessaa foohee illa alladhiina aamanu. Kan warra rabbitti amanee waan haqaa kallattiidhaan waan gaarii hime sanirratti ammootu akkaan barbaachisaadha. Walumaa galatti wanni waan kana irratti jennu sagaleedhaan waan tokko gaggeeffatuun sagaleedhaan quuqaa ofii qaban amantaa islaamaatiif karaa silaa kallattiidhaan geeffamuun geggeessuun inumaa sagaleen tun qawwee tokko yoo ka fudhannu taate xiyyitiin haga deemtu qabdi. Ka sagalee kun ammootu yeroo gabaabduu keessatti haala amma yeroo amma mijaahee miidiyaan garaagaraa qophaa'e kana keessatti karaa hedduudhaan yeroo gabaabduu keessatti addunyaa guutuu sagaleen kun wal ga'uu danda'a waan ta'eef karaa sagalee kanaan namni rabbi isaa laaffise akkaan jajjabeeffamuullee qaba. Akkaan irratti cibsamuu qaba. Sagaleen kun akkaan barbaachisaadha. Faarfamaadha jechuu barbaada gaafii keessan irratti. Namni shi'irii wanni jedhamaa kun hin barbaachisu warri jedhee morman hedduudha.
haa ta'u malee kan mormamu sun akka kanan tahin aayaa reefuu keessatti ibsinee jirra natti fakkaata. Shi'iriin faarfamtuun kan Nabi alayhi salaatu wassalaam namni tokko waan hin taane shi'irii garagaraa gara qabatu irra malaan qoma isaa guututuu irra caala jedhan Nabi alayhi salaatu wassalaam. Sun akka kanan tahin jalqaba irratti ibsinee jirra. Namni waan san hubate, namni aayaan san hubate, karabbiin keessaa aayaa san fooyetti namni hubatee jedhe kun keessaa bahaa. Akkasuma sahaabaa nabiitti alayhi salaatu wassalaam hedduu reefu hasaanii fakkeenya kaafne malee hedduu isaaniiti karaa kanaa warri qabsaanii deeman waan ta'eef namni yaada san keessaa bahee namni kallattii isarraa barbaachisuun amantii islaamaa kana yoo kajabeessu taate cimsamuu qaba malee jajjabeeffamuu qaba malee wanni duubatti illee nama deebisu hin jiru. Warri rabbi isinii laaffisee qabeenyaan itti jirtan amantii islaamaa gargaaruuf namni humna keessaniin itti jirtan namni akkuma amma jedhamu kana karaa sagalee kanaan itti jirtan waan kana itti cimuun barbaachisaadha, waan gaariidha, waan cimsamuu qabu isin jechuu barbaade. Maashaallah, alhamdulillah. Egaa gaafii gaafatame osoo hin gaafatin naa deebisanii eegasanii ammallee irra deebisee jira. Maaliif irra deebifte jettanii na gaafachuun keessan hin hafu. Akkasuma haala yeroo kennaa kanaan martuu arguu jirraa dhagahuu jirraa. Sooshaal miidiyaa kana ho'ifatuudhaaf waan faayidaa hin qabneen miidiyaa kana ho'ifatanii eegasanii irraa bu'anii osoo beekanuu waan kana ka dalagan kanaaf karaan isaanii kana waan jedhudha. Dubbiin ammaa maaliin garaa isaa guutuu hojjettan sheekh? Malaan garaa guutuudha. Malaan garaa guutuudha. Isa amma jedhu sanaaf namni gaa akkuma asirraan nuti isinitti haasofne kana namoonni faallaa kanaallee asumarraan isinitti haasa'an jira. Namoonni haasa'an kun marti dhugaan haasa'u. Isaan haasa'amu kana anaa fi isin har'a kamirra hordofaa jirra. Wanni anaaf isin hordofaa jirru suni nama kunoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam malaan garaa isaa guutuutu caalaa jedhan kanaaf. Eeyyin amma asirratti gaafii sheeka. Namni tokko sagalee bareedduu amma jettan kana amma sahaaba rasuula rabbii irraa dhuftan alayhi salaatu wassalaam deeggarsa godhamteef tana rasuula rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam kana jira. Asirratti amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa keenya kanarratti fakkeenyaaf shi'irii bareedduu tana yoo tuqe sawaabeffama. Bareeda ulfaadha waan gaarii taasisaa jirtanii shi'irii waan jedhamu kana wanni sagaleen geeggeeffamu kana bakka lama baafnee jirra akkuma beekamu. Tokko dhoggamaadha akkuma jirutti akka reefitti akka hinisanii Allah subhanahu wa ta'ala yaquul ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. آيان كوني مال جتو غرين نمان جرا ورا أكم تجرا وروتا هاسو فوقتا هاسو انتاني قب إسانيت كرا ربي إرانا مديبي سنتو جرا جل ربي سبحانه وتعالى. آية سنكيست قبر الأمة بكمان صحابة كيسانا من تفسيران بكمي كعبد الله بن عباس. آية كان الرد ومن الناس من يشتري لهو الحديث هاسوت أبا هاسو فقطا فجر مكان الرد شئري أما أمني أفعال أمنتا إسلاما هاسو سنجد أن فسره الله بن عباس سن أكو مجرتو تلوغما داك جن نمني وانك سن أجيفتي مال تحرجدو أجر رايادا كيسن اللي اتترو بربادا نمني هاسو كان أجيفتي حرام إيقا جهجن نتاتي شئرين أكنا كن shi'irin faallaa amantaa musliimaa ta'uu kun haraama eega ka jennu taate namni waan san dhageeffate illee waan haraamaa dhageeffate namni rabbitti amane gorri isaa waan haraamaa dhagahuu qabu waan haraamaa dhageeffatuu qabu irraa goruu qabaa ka jedhudha. Yoo akkas jennu taate namni waan haraamaa dhageeffate haraama dalaga yoo ka jennu taate faallaa sanii shi'iriin tun ta'a maree faasoyne suni shi'iriin faarfamtuun ta'a duwwiidhaan ofirraa deebisuudhaaf ummata muslimaatii gargaarsa ta'uudhaaf haasaamtu shi'iriin akkasii sun ammootu yoo ka dhageeffatu taate akkam ka jedhu yoo ka jennu taate kareefuu faallaa sanii haraama yoo ka jennu taate kun ammootu namni dhageeffate waan fiirii tokko namni ka dhageeffatu taate sawaaba irratti qabaa ka jedhudha. Akkasuma namni waan kana hordofee yaanni ati jette kun yaada gaariidha jedheeni irratti ka cimsu taate waan san jaalatee jira waan ta'eef irratti sawaabeffamaa ka jedhudha. Akkuma waan nama dhageeffatee bira jiru sagalee san dhageeffatee hordofeetitti yaadni ati kaafte kun yaada bareedaa uf duratti deemi ka jedhudha. Amantaa muslimaatiif dhaabatuun kee gaariidha waan jedhee jiruuf kanaafuyyuu akkuma namni faallaa waan amantaa islaamaa dhageeffate irratti maasiyaan irratti dhaqqabu namni waan khayrii ka dhageeffatu taatelleen sawaaba irratti argataa ka jedhudha. Kanuma
ما شاء الله فلله الحمد والشكر. إن شاء الله تعالى أكسم ربي اللين دبته إن السمع والبصر والفؤاد جاء ربي اللين كأرجع في كرجه اللي أن الراه بني جدتنين ياد تام كان الرتمو ميوان إنسان نادامن إسني دامن وكيستو ور السوشيال ميديا كان هرد فوفان إنسان دامن ولمان دقي فنا كان بودا قولا بنتنين bareeda ulfaadhaa yaada xumuraatii fi yaada dhaamsaa walii dhaamuu ka jedhamu irratti amantaa muslimaa kun eega dhalannee dura amantaa islaamaa irratti dhalatuun kun tola guddaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul sibghata Allahi wa man ahsanu min Allahi sibgha. Halluu rabbii qabadhaa, faaya jabaa qabadhaa. Namni rabbii keenyarra waa halluun jiru, namni rabbii keenyarra waa toltuun jiru. Amantaa islaamaa kanaan tollee, amantaa islaamaa kanaan bareennee jaalatamnee rakkoo hedduu keessaa baane kasiraa kanatti hafnu, kasiraa rakkoo hedduu keessatti hafnu. Kanaaf amantaa muslimaa eega keessatti ka argamnu taate waa hedduu nurraa barbaachifti. Sanirraa namni keenya akkuma amma reeficha akeeyitanii jirtan irratti miidiyaan karaa hedduun banamee jira. Kakeyriilleen akkasuma kafaallaa sanii kamtuu dalagollee hedduu namni keenya kanarratti waan ta'uu qabu hawaasa muslimaatiif wanii dhaamnu. Wanni inni dhageeffatu akkuma reefa ayaa namni itti akeekame sinirratti inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula. Dhageettiin namni dhaga'u, ijaan wanni namni argu, wanni namni harkaan qabatu, miilaanuu haa ta'u kana mararraa yoo ganaa fuuldura rabbiitti gaafatamuu jirti waan ta'eef namni martuu waan dhageeffatu kana akkaan addaan baafatuun isarra barbaachisaadha. Sagalee mateef dhageeffatuun barbaachisu, viidiyoo garaagaraa ta'eef ilaaluun barbaachisu. Waan laaluu keessatti ilaaluun barbaachisaadha isiniin jennaan. Miidiyaa marumaaf ka jedhamu sheeyni keenya Sheekh Muhammad Saadiq har'a amma nu affeeran kun irratti nu affeeranii jiran isaanuma kanaan qophaa'e marumaaf maqammaan isaatu namatti tola dasa nama jedha. Wanni isin jirtan kun karaa kanaan ummata muslimaa waa hubachiisuun akkanumatti nama irratti affeertanii sagantaadhaan qopheessuun sagalee teessan sanillee sagalee bareedduu, sagalee jaalatamtuu ummata muslimaatiin akkuma asiin dura gahaa turtan sanitti waan gaarii irra jirtanii rabbi isinirraa haa jaalatu. Ammas uf duratti ittiin cimaa, ittiin jabaadhaa isiniin jenna. Seenaan lamumaan taraa tokko faarfameetumaan ebaluun kun waan akkanaa asirratti dabarsee jedhamee taraa waan kayriitiin tokko ammootu hamtuu akkanaa dalage jedhanii taranii isin akkanumatti akkuma amma itti jirtan kanatti seenaan keessan seenaa gaarii isinii haa ta'u. Hamileen isinirra jirtan kun waan gaariidha. Nama keenya maraayyuu jihaa maraa waan kanarratti waan ummata muslimaa gargaaruu irratti cimuun uf duratti deemuun akkaan barbaachisaadha isiniin jenna. Sa'aatiin keenyallee gabaabbatu waliin hagan irratti yoo dhaannan gahaa nama waan dhagee kanatti fayyadamu rabbiin haa taasisu. Miidiyaa kanallee ka duratti deemu, ka duratti cimu, ka waa hedduun dabalu rabbiin haa taasisu. Isinillee akka waan kana akkaan hordoftan jala deemtanii bu'aa guddatu isa keessa jira waan ta'eef marumaa fi akkuma jedhame akkuma maqaa isaa kana bira dhaabattan isiniin jenna. Asuma irratti yoo dhaannan gahaa gara kiyyaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كوجمتوتا في دعوتك إن لك جرتني في نجاني ربي جدا اسم الهاجرات يجا إن شاء الله تعالى يرو برا بل إنا يا رب نولا في شيخ عبد العزيز عمر كبني ولد دجانا هنگا سني تم بك جرتني في دعاء ندغتنا همنا كربنا في قدو همنا ولي كربنا تاسس جچودان وان قدو كنا سنه يديغو أمانة جچودان كناف فيانو تيا هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا نما خوجين خيري سترو حلالو نموان التجرو حق ربيتي في حق علم نما مال تجرو إنو بينام نريك اتشترو من لما فولدرك نجرو لما نرى نمتكو ألنترو رب الباري أعوذ بالله من حال أهل النار رب الباري أعوذ بالله من حال أهل النار.